Andra hojjechuu eegalle sanatti mufnee hojjenna kun faayinaala keessaniif hubannoo keessaniif kan isin gargaaru waan ta'eef ariifannee dabnee hojjenna saniif isin immoo like comment share godhaa kun akka YouTube'n namoota kan biraatiif comment godhu namoota biyya alaa jiraniif illee akka recommend godhu ni godha waan ta'eef Semua gari wante fakasi botan siara ci sama melawan Kenya dagalatoma bana ganustani kallatu mangaraga fleda lagu dem. What is the key factor in falsification? Kuni Devin sa khanin tawudan daw time ina so bisa ando dupanne yero decay theory define gone decay theory is a theory of forgetting which explains the apparent loss of information due to the passage of time. Sababa waan fuunee sammuu keenya keessa keenya ittiin fayyadamneef turtii yeroo keessatti kan baduu danda'u jennee keenya jirra kanaaf deebiin isaa dheeraa jechuudha. 11. Maslow's hierarchy of needs explains that the motivation for shelter is stronger than the motivation for creativity, that the motivation to eat is stronger than the motivation to be restrained, that the motivation for health is stronger than the motivation for respect. By others, all the answers are correct. Akka Maslow hierarchy statement armaan gadii keessaa kamtu sirriidha jedha. Yeroo hundumaa waa'ee Maslow hierarchy yommuu yaadannu humanistic theory of motivation ta'uu isaa yaadanne gulantaaleen fedhinnaa akkaataa warra piramidii jalaa kaasanii gubbaa jiran sana ilaaluun jira jechuudha. Namoonni hedduun gulantaa isa gadiirra jiru jennee dubbanneerra jechuun basic needidha. Basic need yookiin fedhinnaa waliigalaa guutamee jennaan gara security need gara fedhii nageenyaatti darbama. Nageenyarraa immoo gara fedhii jaalalaa tokkummaa ollummaa hawaasummaa sun guutamnaan gara esteem value gara of jaalachuu gara dorgommiitti gara namoota biraa wajjin wal dorgomuutti gara hawaasa keessaa tokkoffaa ta'uu liiderii ta'uutti darbina. Fedhiin namoota hedduudha achirratti dhaabbate jenneerra achiin booda gara self actualization gara of ga'ummaatti nagaa jedhanii nama kan biraaf dhaabbachuutti jenneerra. Egaa kanii fi fedhii guddaa jedhamee kan yaadamu fedhii waliigalaa kan ta'e fedhii basic need kan jennu kan nyaachuu kan dhuguu kan waa keessa bulan qabaachuu kan fedhii qaama keenya wajjin biological need keenya wajjin qabatee jirudha. Sanii achirraa ittaanee kan dhufu fedhii nageenyaati. Fedhii nageenyaa taane fedhii jaalalaati. Fedhii jaalalaatti taane fedhii gatii of kennuuti. Sanatti taanse fedhii of guutummaa. Saniif the motivation for shelter is stronger than the motivation for sirriidha. Bakki bultii guddina sammuu fedhii qabaatan irra ni caala. Jarasoo bakka bultiin qabaate waa'ee creativity waa'ee waan haaraa uumuu ni yaadan jechuudha. The motivation to eat is stronger than the motivation to be restrained. Utuu waan nyaatan hin qabaatin hiriyummaan hin yaadamu. Sirriidha jechuudha. The motivation for health is stronger than the motivation for respect. Sirriidha kunis fayyummaani kabaja ni caalti. Dura fayyaa taanee san booda kabajaa barbaanna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa hundumtuu maalidha? Sirri waan ta'eef diidha jechuudha deebiin kana. Okay, kudha lammaffaa. Imagine you are bicycling in a race. Which of the following is the best example of an extrinsic motivation? Extrinsic jechuun fedhii motivationii kan nuti waan tokko qaama keenyaan alatti keessoo keenyaan alatti argachuudhaaf waan akka badhaasaa argachuudhaaf fi external waan of argachuuf godhuudha. Kanaaf biking to enjoy the fresh air, raising money for charity, fresh air qilleensuma gaarii argachuudhaaf jechuun ofii gammaduudha. Keessoo ofiitti gammachuu argachuudha. Intrinsic jechuudha. Raising money for charity, you believe, kunillee satisfaction argachuufidha. Kanaaf kunillee intrinsic-dha. Crowd cheering when you get a trophy, namoonni ala dhaabatanii waan harka walitti isin rukutaniif. Kana jechuun badhaasi alaa waan jiruuf tokkoffaa gubaatan akka harka walitti isin rukutaaf yoo ta'e kun extrinsic-dha. To increase your health through exercise. Kunillee intrinsic-dha. Kanaaf deebiin isaa caadhaa jechuudha. Maaliif externally wanti nuti argannu yoo jiraate harka rukuttaa namootaa waan ta'e. Okay, lakkoofsa 13. Which of the following needs creates the strongest drive to act immediately? Egaa drive reduction theory wajjin wal qabatee jirudha. Kun immoo biology qaama keenya wajjin fedhii qaama keenya keessatti uumamee sochii nu uumsisu. Gaaffii qaawwa qaama keenya keessatti waan akka dhabamuun nyaataa niidii gara diraayiviitti kan nu geessu gara beelaatti dhabamuun bishaanii niidii gara yookiis
gara diraayivii dheebuutti kan nu geessu sana booda diraayiviin dheebuudhaan immoo gara sochiitti kan nu geessu ta'uu isaa kan agarsiisu waan ta'eef as keessaa qaama keenya wajjin kan deemu respectii kun saayikooloojiidha, fireen kun hawaasummaadha, to eat kun qaama keenyatu nyaata fedha waan ta'eef deebiin isaa caataa jechuudha. Kudhaafur, what are the orders of the process of memory? Adeemsa memory keessatti orderiidhaan yoo deemne kamtu dura dhufa kamtu taanee dhufa isa jedhudha. Egaa decoding jechuun retrieving jechuu akka ta'e beekuun dura jira. Decodingii miti, encodingii miti, encoding, retrievingis miti, retrievingin baasanii itti fayyadamuudha. Encoding, retrieving hin ta'u yeroo hundumaa kan yaadnu encoding galmeessuu, storing kuusuu, retrieving deebisanii fayyadamu. Sanii fi deebiin isaa inni sirriin daakana taate jechuudha. Daakana taate. Okay, information is passed from SM to STM. Information akkamittiin to SM irraa gara STM itti darbaa. Yoo akkam ta'e darbuu danda'a. Kana irra deddeebiin dubbanneerra chunkingiidhaanii miti rehearsaliidhaan miti repetitioniidhaan miti kanaafuu attentioniidhaan darbaa jechuudha. Xiyyeeffannoodhaanitu short term sensory memory irraa gara short term memory tti darba. Kanaa wal qabatee short term memory irraa gara long term memory tti odeeffannoo dabarsuudhaaf kan nuti fayyadamnu kanneen hafan kana chunkingii, rehearsalii, repetitionii. Rehearsalii gosa lama jira jenneerra isaan illee akka yaadattanis yaadachiisuun barbaadan kana fakkaata jechuudha. Maintenance fi laboratiivii ta'uu isaanii yaadadhaa. Maintenance repetitionidha, laboratiivii waan kana dura beekanii wal qabsiisanii hubachuudha. If you tell previously memorized phone numbers instead of recently stored one, you are experiencing dash type of forgetting theory. Lakkoofsa bilbilaa amma gaafatamtan dubbachuudhaaf jettanii kan kanaan duraa yoo dubbattanii informationiin amma seene yookiis dhiyootti seene kan kanaan duraa isin jalaa balleesseera jechuudha. Wanti amma seene kan kanaan duraa yeroo balleessu immoo tiyoorichi interferensiidha. Interferensii isa kamiinidha yoo jenne immoo retroactiveidha jechuudha. Re jechuun new jechuu waan ta'eef. The last part of a list of items can be remembered according to the 3-box model. Akkamittiin isaan kun egaa wantoonni gaafa tarreeffamanii gaafa kaa'aman wantoonni adda addaa yeroo hundumaa akka kanaan dura dubbannetti kan nuti jalqaba yaadannu primacy effectidha. Kan nuti dhumarra yaadannu immoo recency effectidha. Kanaaf gaaffiin kun kan nu gaafate immoo last partidha. Last party yoo taate deebiin keenya recently primary kuni primary jedha silasi primary sirrii miti. Primacy dhaa fi recency keessaati kun immoo recently dha. Egaa yeroo dubbiftan sirriitti dubbisuu qabdu lasting recency effectidha jechuudha. Lastly dhiyootti recencynis dhiyoo jechuudha. Those which the high capacity of episodic memory would join those with the high capacity of episodic. Taatee yeroof yaadannoo wantootaa fi bakkaa kan namoonni qabanii departmentii kamiin irra caalaa yoo join godhan milkaa'u kun egaa akkuma beekamu departmentii historyidha jechuudha. Historyidha. Maaliif historyni akkuma dubbanne wantoota taatee yerootii fi bakkaa wal qabatee jechuudha. Mathematiksiin semantikiidha. Knowledge waan ta'eef languagenis vocabularynis semantikiidha. Physicsin illee san jechuudha. Kanaaf deebiin isaa D taatee jechuudha. D taatee jechuudha. The ability to make Dorowat. Ittoo indaaqqoo Dorowat. Ittoo indaaqqoo dalaguudhaaf isa kamtu nu barbaachisaa. Egaa ittoo indaaqqoo dalaguun toora qaba. Procedure qaba. Adeemsa qaba waan ta'eef procedural memory dha jechuudha. Procedural non-declarative memory akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Learning the skills of how to drive cycle is dash type of memory. Kunis procedure akkamittiin akka waa hojjennu waan ta'eef akkaataa itti waa hojjetanii tooraan waa hojjechuu danda'uuni akkuma kanaan dubbanne procedural memory ta'uu isaa adda baafannee beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaaffii 21 the major factor indicator of forgetting is type of information, time of duration, length of information,
capacity of memory. Gaaffiin kun jalqaba irratti lakkoofsa kurnaffaa irratti gaafatameera. Haa ta'uuti namni hin beekne nama gaaffiin wal fakkaataadha. Egaa barsiisaanii tokko tokko namoonni hubachuu isaanii dhiisuu isaanii hubachuudhaa fi gaaffiin wal fakkaataa karaa lamaan gaafatan. Warri hubatanii deebisanii lamaan wal fakkeessanii deebisu. Warri tilmaamaan deebisan immoo gaaffii adda addaa yaalu jechuudha. Achitti yoo jedhee amma dhufee asitti si jechuu danda'a. Garuu deebiin isaa ammas taayimiidhuma jechuudha. Time of duration. When you remember the name of a younger brother instead of the older one due to their birthday, you are undergoing the theory of forgetting. Which theory of forgetting? Asuma kee filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf decay theory isaan kana yoo fuunee ol dabarsine as keenyas keessaa filanne akkuma yeroo dabarsine dubbadhe kan inni ta'uu danda'u gaaffii kan inni ta'uu danda'u A dha moo B dha moo C dha moo D dha akkuma naannoo dubbadhe gaaffichi kan displacement theory dha wal qabatudha. Displacement theory as keessaa deebii ta'uu kan danda'u silaa displacement ture. Haa ta'uti garuu amma rakkoon jiru gaaffichi gaaffii long term memory. Displacementiin immoo waa'ee maaliiti jenneerraa kanaan dura waa'ee short term memory. Short term memory keessatti iddoo ga'aa waan hin jirree fi displace godha bakka ol buusaa jenne. Gaaffichi garuu LTM'dha. Maaliif gaaffii waggootaatiin dhufeedha waan ta'eef. Kanaaf as keessaa deebii perfectii ta'e hin jiru. Kan itti dhiyaatu garuu displacementidha. Asitti akka kanatti sirrachuu qaba. Interference ta'uu qaba. Interference. Deebiin isaa kan inni ta'uu danda'u due to interference theory of forgetting jedha jechuudha. Interferii kan godhu kan duuba dhufetu kan dura dhufe LTM keessa dhaqee balleesse. Kun immoo retroactive interference dha. Retroactive interference dha. Kanaaf deebiin isaa kan duraan hin barreeffamne kan amma seene kanatu ta'a jechuudha. Kan amma seene gaaffichi deebiin keenya C dha jechuudha. Number 23. When you fail to remember the name of the hotel that you used as a sign to remember your friend's house that you visited for the first time, that's forgetting. Or which type of dash theory of forgetting? You shouldn't do. Fakkeenyaaf namni isin yeroo jalqabaatiif mana isaa deemtan tokko maal isiniin jedha? Yookiin isin gaafa mana isaatii baatan magaalaa guddaa kan akka Finfinnee kana deemtanii yookiis kan akka Adaamaa kan akka Direedawaa deemtanii mana hiriyaa keessanii bultanii ganama gaafa manaa baatanii akka hin irraanfanneef yeroo baay'ee gaa mallattoo naannoo sana jiru qabatu jechuudha. Sun mallattoo qabachuun waan tokko wal qabsiifnee itti yaadachuudhaaf mallattoo qabachuun hinti Q dependentidha jenneef. Yoo mallattoon sun nu jalaa baddee manattiin duukaa baddee jechuudha. Saniifi it is a very good example of B, Q dependent. Q to nujala baddeennan waan sana irraanfanne jechuudha. So deebiin keenya kana ta'a. Ulfaadhaa galatooma. Gaaffii muraasaa afaan paarsii sanaatti fufna. Ammallee like, comment, share godhaa. Kana sirrii deebiftanii jennaan dhugumatti isinii motivationii forgetting sirriitti hubattanii jechuudha. Kabajamaa.